jirru keessa biyya tokkotu jira. Biyyi gaafama dura qaroomeen itti dhalate. Lafa diigamiinsaa fi saba turgoo filate. Mee takka ija keessan cufadhaa yaadaan afaan bu'aa har'a imala fagoo tokko jalqabne. Ho'a ba'aa jiddu galeessaa, foolii mi'aawaa saafariinii fi halluu babbareedaa gilaasota harkaan hodhamanii keessatti of ilaala. Biyyi kun iddoo mirga namummaa addunyaa irratti jalqabatti labsamedha. Biyyi kun iddoo mootonni akka gootota kabajaman, hayyoonni akka urjiitti itti ibsamanidha. Biyyi kun biyya dhaloonni isaanii qaroomina addunyaa jijjiire. Gaara lafa bareedduu, ijaarsa ajaa'ibsiisaa fi seenaa dhokataa qabdu tokkottuun isin fiduun fadha. Har'aas jirra. Biyya dur Parshiyaa, har'a immoo Iraan jedhamti. Har'a imala fagoo tokko jalqabna. Maqaan ishee har'a Iraan jedhamti. Iraan biyya ba'aa jiddu galeessaa argamtu yoo ta'u, lafa bal'ina isheetiin addunyaa irratti sadarkaa 17ffaa irratti argamtudha. Magaalaan ishee guddittiin Teheraan jedhamti. Biyya gaarreen gurguddaa qorraa uffataniin jala ciiftee jireenya ammayyaa fi seenaa durii walitti makuun addunyaa dinqisiiftedha. Uummanni biyya kanaa miliyoona 88 ol ta'u. Uummata sanyii Faares qofa osoo hin taane, uummata aadaa fi afaan hedduu walitti qabatee waliin danda'ee waliin jiraatudha. Mee gaafa hundeeffama isheetti deebinu. Seenaan hundeeffama biyya kanaa mootummaa Arkimeed irraa jalqaba. Waggaa 2600 dura gaafa biyyi lafaa diigamiinsaa fi cunqursaan guutamte namni tokko dhalate. Inni mootii moototaa qofa osoo hin turre inni abbaa ijaarsa nagaa ture. Namni kun jireenya biyya kanaa jijjiire. Namni kunis Saayiras guddicha jedhama. Inni yeroo Baabeloon dhaqee injifatu akka mootota kaanii dhiiga hin dhangalaasne. Inni Saayiras Soliindar irratti akkas jedhee dubbate. Namni hundi amantii isaa bilisaan haa hordofu jedhe. Kunno har'a yeroo addunyaan mirga namummaa jettu hundeen isaa lafa kana irraa madde. Faaristoonni addunyaa kana nagaa barsiisan. Mootummaan isaanii kan yeroo sanii Hindii hamma Giriik bal'atus humni isaanii inni guddaan seeraa fi kabaja uummataa ture. Garuu Iraan maaliin addunyaa irra beekamti yoo jettan, iccitiin ishee inni guddaan zaafaraana saafaroon jedhama. Addunyaa irratti zaafaraana qulqulluu paarsantaa 90 ol kan addunyaaf gumaachitu biyya Iraan. Uummanni Iraan gurgurtaa kana irraa madda galii guddaa argatu. Akkasumas boba'aa fi gaazii uumamaatiin addunyaa irratti humna guddaa qabu. Iraan har'a dhiphuu siyaasaa fi waraana jiddu jirtus waan baay'isumtu. Yoom kana qofa daa'imman Iraan immoo kabaja irratti hundaa'a. Afaan isaanii afaan Faaris keessatti jechi tokko jira. Jechi sunis Taarof jedhamu. Jechi kun jecha isaan kabaja namaaf qaban itti agarsiisanidha. Fakkeenyaaf namni Iraan tokko yoo si afeere tole jechuu keen dura si'a 3 diduun aadaa uummata Iraanidha. Keessummaa simachuun akka waaqaaf tajaajila kennaniitti lakkaa'u. Kanaaf keessummaa baay'ee jaalatu.
Iraan keessatti amantiin hundi ni jiru. Garuu parsantaa 99 ol hordoftoota amantaa Islaamaati. Keessaawuu hordoftoota amantaa Shi'aa. Masgiidonni ishee keessatti ijaaraman fakkeenyaaf Naasir al-Mulk waan halluu babbareedaa foddaa cuquliisuun Pinki Mosque jedhamuun beekamu of keessaa qabdi Iraan. Garuu yoo gara biyya kanaa dhufte iddoon ati osoo hin daawwatiin bira hin darbine tokko jira. Innis Parsiipolis jedhama. Ijaarsa dhangala'aa mi'aawaa fi dinqisiisaa tokko dhagaa irratti bocame kan jiru tokko seenaa waggaa 500 duraati. Gaafa achi dhaabbattu miila kee jala dhoqqee osoo hin taane lafee mootota gurguddoo akka jiru sitti dhaga'ama. Parsiipolis mallattoo humna Faaris isa duriiti. Seenaan kun hundi karaa nagaa qofa osoo hin taane kufaatii fi ka'umsa carraaqqii hedduu keessa darbeeti. Waggaa 331 dhaloota Yesuus Kiristoos dura Aleksaandar Guddichi namni jedhamu humna isaa guutuudhaan ija biyya tanaa kan taate Parsiipolisiin gubee balleesse. Jechoonni seenaa keessa jiran akka ibsanitti Aleksaandar gaafa magaalattii gubu qaroominni uummata kanaa dhumatee jedhamee amanamaa ture. Garuu faallaa kanaa seenaa erga Aleksaandar deebi'ee boodaas biyya isaanii aadaa fi afaan isaanii eeggachuun humna isaanii guutuu fayyadamanii waan Aleksaandar balleesse san bakka deebisuun biyya isaanii eeggataa turan. Mootonni Parshaanii fi Saasaaniin ammaas humna Faaris yeroo sana deebisan jira. Bara 1979 keessa garuu jijjiirama guddaa addunyaan hin irraanfanne tokkotu dhufe. Araboonni dachee Faaris keessa lixan. Isaan biyya kana dhufuu isaanii hordofee amantiin Islaamaa babal'ate. Taateen kun yeroo baay'ee seenaa keessatti Islaamummaa Faaris yookaan Islamization of Iran jedhamee beekama. Garuu waan dinqisiisaan tokko kan yeroo san ta'e keessaa Faarisonni amantii Islaamaa fudhatanis aadaa fi afaan isaanii akka Araboonni dhiibbaa irratti hin goone ofirraa dhorkan. Kana irraa kan ka'een madaallii aadaa fi amantii akkasii kanaan Iraan waggoota hedduuf kumaatama hedduudhaaf aadaa fi amantaa duudhaa isaanii qabatanii as gahan. Yoom kana qofa gara jaarraa ammayyaatti yeroo dhufnu seenaan Iraan keessatti barri 1979 baay'ee dubbatama. Kanaaf sababa kan ta'e seenaa waggaa sanganii 1979 waggaa Iraan keessatti waggaa mootichi mootummaa yeroo hogganu Shah yookaan Muhammad Raza namni jedhamu kufe. Kana hordofee namni sirna durii sana mormaa ture Ayatollah Khamenei immoo karaa biyyaa deebi'ee Iraan Rippaabilika Islaamaa akka taatu labse. Kun jijjiirama guddaa aadaa fi siyaasa biyyattii irratti uume. Jijjiiramni kun Iraan addunyaa lixaa yookaan West Country irraa adda kute. Gara sirna amantii gadi fageenya qabuutti geesse. Har'a yeroo baha jiddu galeessaa keessatti Iraan biyya addatti humna waraanaa guddaa qabduu fi hundeen isii warraaqsa bara 1979 irraa kan ka'edha. Gaafa gara biyya kanaa dhuftan wantoota biyya kanaa keessatti dhorkaa ta'an beekuun dirqama. Dhugaatii alkoolii guutummaatti dhorkaadha. Yoom kana qofa dubartoonni iddoo uummata yookaan paabliik isteejii irratti jaaboo uffachuun dirqama. Akkasumas muuziqaa fi shubbisa hiphaappii lixaa iddoo uummanni argamutti yookaan itti baay'atutti mul'isuun dhorkaadha.
seerri kun uummata biyya kanaa kan hordoftoota amantaa biraa irrattis ni hojjeta. Iraan biyya nyaata ishee yoo dandamte nyaata kana dura dandamte hunda dagattudha. Nyaanni hunda caalaa jaallannu biyya kana keessatti chaaluu kibabdha. Nyaanni kun gaafa siif dhiyaatu foon, hoolaa fi loonii mi'eessituu aadaa fi raajii yookaan horees zaafaraana qabuun dhiyaatu. Fooliin isaa qofti onnee kee si naasisa. Baay'ee yoo nyaatte si gammachiisa. Yoo Iraan daawwachuu dhuftan waqtiin hundarra filatamaa ta'e arfaasaa yookaan maarchituu meedha. Yeroo kana qilleensi ishee baay'ee mi'aawadha. Iddoo daawwattu yoo sitti wal qabe naatu sitti himu. Iddoo ati daawwattuu qabdu keessaa yoo nama seenaa qaroomina durii daawwachuu fedhu Parsiipoolis iddoo filatamtuudha. Magaalaa guddittii Teheraan irraa kiiloomeetira 900 fagaattee argamti. Diigamaa fi ijaarumsa sirna durii kan mootummaa Faaris itti argita. Iddoo kanatti yoon kana qofa Isfahaanis jirti. Magaalaan Isfahaan walakkaa addunyaa jedhamtee beekamti. Riqichaawwan yookaan bareedii babbareedaa fi gabaa baazaarii waggoota kumaatamaan lakkaa'amaniitu iddoo kana jira. Yoo nama ijaarsa durii fi halluu babbareedoo daawwachuu jaalatu taate Shiraaz dhaquu qabda. Magaalaan Shiraaz keessatti masgiida bareedaa addunyaan teenya qabdu kan maqaan isaa Naasir Al-Mulk jedhamu daawwachuu dandeessa. Masgiidni kun Pinki Mosk jedhamuun beekamu. Kana keessatti ifti aduu foddaalee masgiida kanaatiin foddaalee masgiidni kun qabuun lixanii lafti akka waan uffata babbareedaa uffatteetti ifti foddaa kanaan galu masgiida kana bareechitee argamti. Akkasumas Shiraaz magaalaa walaloo fi bareedinaati. Iraan yeroo jennu namoota baay'eetti kan mul'atu oduu waraanaa, dhimma niikularaa fi dhiibbaa siyaasaati. Loltuu isheetiin qofa osoo hin taane Iraan wanni ittiin beekamtu teeknooloojii niikularaa, saayinsii yaalaa fi ijaarsa meeshaalee waraanaa ammayyaatiin dhiibbaa guddaa uumti. Biyya dhiibbaa diinagdee addunyaa jala jirtu akkasumas of danda'uuf tattaafattu. Iraan har'a ba'a jiddu galeessaa keessatti humna guddaa qabdi. Kaaba irraa hamma kibbaatti, ba'a irraa hamma dhiyaatti dhiibbaan ishee lafa hundatti ni argama. Siyaasni ishee akkuma cheezii isheen addunyaaf gumaachaa turte sana baay'ee walxaxaa fi fageessanii ilaaluu irratti hundaa'u. Akkasumas akkaataa uffata aadaa isaanii osoo hin dubbatin darbuun ni ulfaata. Uummanni Iraan Parshiyaan kaarbeet yookaan gilaasii Faransi yookaan ammoo gilaasii Faaris addunyaa irratti qulqullina isaatiin tokkoffaadha. Harkaan kan hodhamu, bifa bareedaan kan dhangala'u, akkasumallee halluu bareedaa kan qabu. Gurgurtaa qofa osoo hin taane seenaa fi abjuu namoota biyya Iraaniidha. Gilaasiin tokko hojjetamee xumuramuuf waggaa hedduu fudhachuu danda'a. Kun obsaa fi dandeettii uummata Iraan kan ifatti baasee mul'isee agarsiisudha. Imala keenya xumurarra ga'ee jira. Biyyi kun biyya hayyootaati. Walaloon isaanii akka Haafizii fi Ruumii har'aas onnee addunyaa keessatti dubbifamu. Jireenya isaanii seenaa amantii fi aartii walitti maku. Iraan dhiiga Faaris durii fi amantii ammayyaa yookaan qarooma ammayyaa walitti makuun ammaas jabaattee dhaabbatti. Yoo gara biyya kanaa deemte keessummaa jaalachuu isaanii, nyaata isaanii fi kabaja isaanii yommuu argitu waan kanaan dura dhageesse hunda ni irraanfatta. Xumureen jira nagaatti.